biyyootni guddatan barattoota fedhii addaa qabanii fi miidhamaa qaamaa garaa qabaniif tajaajila barnootaa isaan madaaluu akka argataniif xiyyeeffannaa addaa kennuun yommuu irratti hojjetan, biyyoonni guddina irra jiran kan akka Itoophiyaa keessatti ammoo sababa hanqina hubannoo dhabuu fi manneen barnootaa biyyattii keessatti bu'uuraaleen misoomaa barattoota qaama miidhamtootaaf mijatan jiraachuu dhabuutiin gara mana barumsaatti erguufis yeroo rakkatan ni mul'atu. Dubree Hiwoot Saamu'eel qaroo ijaa hin qabdu. Federeeshinii qaama miidhamtootaa Itoophiyaatti ofiisara sagantaa piroojeektii Wiikaan Woorkiiti. Itoophiyaa keessatti kutaaleen hawaasaa qaama miidhamtootaa fi fedhii addaa qaban tajaajila barnootaa akka argataniif xiyyeeffannoon kana dura kennamaa ture baay'ee xiqqaa ta'uu himti. Waggoota jijjiiramaa as garuu manneen barnootaa keessatti bu'uuraalee misoomaa kutaa hawaasaa kanneenii fi mijatu ijaaruu irraa eegalee hanga ilaalcha boodatti hafaa hawaasni qabu jijjiiruu irratti hojiin hojjetamaa jira jetti. Keessumaatis sirna barnootaa keessatti qaama miidhamtoonni gara mana barumsaatti akka isaan deemanitu ta'in kan jajjabeessu maatii irraatti jalqabee akka isaan gola keessatti dhokatanii hafaniifidha kan godhamu jechuudha. Yeroodhaa yerootti adeemsa keessa qaama miidhamtootaa fi attenshiniin kennamaa jira. Ga'aa ta'uudha yoo baate jechuudha. Akka addunyaattis akka biyya keenyaattis jechuudha. Keessumaatti immoo konveeshiniin qaama miidhamtootaa mirga qaama miidhamtootaa United Nationsdhaan eeggaba'eetii jalqabee qaama miidhamtootaa fi iddoon addaa kennamaa jira. Iddoo addaa gaafan jedhu sirna barnootaa keessattis, sirna fayyaa keessattis, siistamoota adda addaa keessatti qaama miidhamtoonni akka isaan hammatamanii fi included akka isaan ta'aniif iddoon kennamaa fi haala jirutu jira jechuudha. Hiwoot Saamu'eel barattoota fedhii addaa qabanii fi miidhama qaamaa garaa qaban carraa barnootaa akkuma kutaa hawaasaa qaama guutuu qabuutti akka argataniif xiyyeeffannaa mootummaan kennaa jiruun gamatti dhaabbileen miti mootummaa garaagaraan tumsa cimaa fi itti fufaatee taasisuu akka qaban gaafatti. Barataan kamiyyuu fedhii addaa yoo qabaate sirna barnootaa sana keessatti akka inni hammatame yookiin immoo included ta'ee fedhiin addaa isaa sun guutamee fi akka inni baratudha kan godhamu jechuudha sirna inclusive education keessatti jechuudha. Kana irratti immoo mootummaa qofaatu hin ta'in maatiinis, barsiisonnis, manni barumsaanis, mootummaanis organizationonni non-governmental organization kan jennuuni miti mootummaa kan ta'anii dhaabbattoonni miti mootummaa kan ta'anii walitti dhufanii gareedhaan wanta hojjetamuu qabudha jechuudha. አካቶ ማለት ከሌላው የአካል ጉዳት ከሌለበት ተማሪ እኩል ተቀበለሽ ሁንዳም ምትሰኒ ጀቹኒ በረታ ረኮ ቃመ ሚደሙማ ሂንቀምኔ ወሊን ወልቂጠ ኩታ tokko keessatti garuu fedhii barbaadu guutee tajaajila kennuu jechuudha. Kanaaf tajaajila qaama miidhamtoonni barnoota keessatti argachuu qaban akkaataa sagantaan beefii jiruun otoo guunnee hojiirra oolchine gaariidhan jedha. Dr. Abbabaa Yohaala Warq Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa barnoota fedhii addaa fi hunda galeessaa yoo ta'an jaarraa 21ffaa keessatti qaama miidhamtoonni carraa barnootaa gahaa dhabuun dhimma hunda keenyaa saalfachiisudha jedhanii sirna barnootaa keessatti xiyyeeffannaan akka biyyaatti barnoota fedhii addaatiif kennamu sadarkaa amma jiru irraa akka daran dabaluuf hojiin hubannoo uumuu sirnaan hojjetamuu qabaa jedhaniiru. ህብረተሰቡ በአካል ጉዳት ላይ ያለውን ግንዛቤ አወንታዊ ያደርግ ዘንድ ብርቱ ጥረት ማድረግ Hawaasa hubannoo qaama miidhamtoota irratti qabu guddifachuuf carraaqqiin taasifamuu qaba. Kanaaf ammoo qaamolee mootummaa dhamicha irratti argama gahee leencaa fudhachuu qabu. Akkasumallee dhaabbileen miti mootummaa namoonni beekamoo kutaa hawaasaa qaama miidhamtootaa carraa barnootaa walqixa akka argatan hojii beeksisuu hojjechuu qabu. Yoo hubannoo hawaasaa ol guddate barattoonni qaama miidhamtootaa kanneen gara mana barnootaatti dhufu lakkoofsi isaanii dabala. Barattoota qaama miidhamtootaa fi fedhii addaa qabaniif damee hunda keessatti dorgomaa ta'an horachuuf damee barnootaa dabalatee dhimmamtoonni hundi xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjechuu akka danda'aniif waltajjiin marii qindeessummaa dhaabbata miti mootummaa wiimaa fi ministeera barnootaatiin qophaa'uun gaggeeffameera.